أنا خيسة ديبا ما جرّا كجو غافي بريدا ديبسا خنّي شمرون أنا كنا متوقع أنقوم في الأورجان سليمان أنا أكن متين أوسون سباق أنا سجلته غافة سمني خون بيلسومه يوم بربادي جماعة نقول غير في شهر يوم في جانون أتشي غير في جان يوم الأورجان سليمان أنقوم في دون خنا فين كربات وفرد لايفين سن خنا فين سورة على كربات سن شنو وقابان سن على قل تجرت شنو ورا هيلتن خيستي شرو سلفي سنة شرو فرمينياتو شنو ميت ورا أما على جرو ورانا بيلسوم أورمو خدوجاسن نوتي شنو تاين قلقلا جنما شنو نونجو تإنسان مرة أنا جارتني أو فتني قافنا ما أمارة جيز ورني دكتور ملكي سامبر إرجع أتشيبه يودوغا أورمو نبين نبر وان أما إني جوتنا قوتو بين قالوا كونفيرم نقول نوف ميركانيس صدق نقول إيش تبين لا أفاني ساتين نجي أفاني ساتين أورمو يون ندقر نيج أبا ما جتشو يون أني أبي ندقر مالي أورمو نجاب نقولنا ديرك أبسو أكما دقيتها شو ردات بدبرت أولتي ديرك أبسو خيسة تا أتي هوجنا جتشاتورة جال مرون خانة نو ميركانيس جبادو دكتور ملكي سامي دعا دابا ODP خيسة ترى سندرو اللي قربان خوني أوسو ODP تي هندبلمين غافو أوبيديو سن غافو يعني سواء إذا شايفين في النتنا قرنو جيسة ميديا رتي يورو أويتو سنونا ما سرتي وان ركولا فاتنا دوبتشات ريجا شول إرجسني غافو جيرامني دوفي نمني هندي فرشانة نمني هندي جمدي أكو منا مخمو أكو ما الدنيا تنا هندي أتعلم لما قربان خونيس دابا ODP جوسن سينين ترى إرجان أشي سيني بودمو دامني ODP جوخون خارج رادو فين بينو دابا بيلت إجينا أجا أنت كونو تسبيه جان دابا شيطانا تكويشو so amma isa kana wala mawasadi raqaba na jira kenya amma nuti namnum man khamu asbehe khadaga beltsignati haru abban fede yero tanati nuti hisaba herrega boda wali dachan wa herrega enyu wagode enyu wabalesem sun erga abiyifan taye dongora fal lafaqabatan khakkatana khakun fal lafaqabatani angora ari aman boda san hisaba yohan herrega wal herreina jachu amma mo nuti amma herrega nama herregu tinjuru amma abban fede khadina khisa behe dina khana daga haru ترسيموف نوغرغارا سياساف نوغرغارا واحد دوف بوانو قبيرو تنتي مالف ددبينا موتوما خنا ايچتي موتوما خنا نمني خيسا به دوفيسيتيهم اهلا وسهلا جتار قبدي رافلتچو خنيچو ماجچو سينو بيديو اباندولا دوفل ديفما نو نوتي ديفما ما غوچون دندين نوتي ورا ديفما ما غودو ميتي ديفما غودو ورا ماتي نساني راواته غرو اكنا متوكوتي بارتيكولاري واي دكتور ملكيسا خنا رادوبچو بربان مالف غوربان خون نما وغادي دميترو باكا ابي فتي اسان خيستيل كيلو قافنه اكد لما مغرسا فتي اسان خيستين غدنه akka taayeen amma fakkeenyaaf ture erga basaasa wayyaanee ture mana hidhaa guyyaa annama isaa wajji hidhame kanatti himee jira afaan isaatiin taayeen gaafa mana hidhaa seene guyyaa bahee nutti galgala gizee gari nu biraa badee deebi'aa jaan maaliif yeroo sanuu inni wayyaaneedhaaf basaasaa ture jara kana ogaa laaltan Dr. Milkeessaa miidhagaa isaanii wal biroo ogaa qabu tokkoo miti dhugaadha hundi keenya yeroo sanii farshaannee bilisoomne jenne iyyaa turre qaama san keessaa tokko akkuma nama kamuu akkuma nama qeeqee jira is fine garuu akka abbaa duulaafaa akka haayiluu gonfaafaa akka lammaafatti akka addisu araggaa amma gaafa mallasduu bara 2012 waggaa sayilan akka irraa nama naxalaa uffatee siksik je'ee duuda qabatee wayne jechaa ture addisu araggaa qixaawu akkasumatti abbaa duulaa girmaa birruu OPDO'n jajjaboon warri achi keessa daatee buqqifate kun warra ganamaan OPDO nyaatanii OPDO'dhaaf sagalee taa turan OPDO lafa gurgurataa turan jara san keessa inni kadabalame erga dhaabni OPDO jau ODP ta'ee booda jechuudha gaafa sanillee mormaa ture amma gaas bahee gurbaan kun dhugaa qaba yes dhugaa qaba dhugaa inni qabu sin himna dhageeffadha nuti angawaa meeqa agarre habiyya alaa bahee caljii afaan isaa zip godhatee ta'u arraan tana Dr. Milkeessaa miidhagaa osoo barbaade erga universitiin hujii kanniteef erga ilmaanii fi maatii baafate dhageeffadhu tana mataa qullaa yaa mataa dubbaa gurbaa mataa dubbaa sayyaama mataa baaziliin dibatee dhufu mataa lumuuxi dobbaa sangaa dobbaa sirra wayyaati booyyeedha Dr. Milkeessaan akkamitti nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jireettee hin qaanfattu gizee jettu ati hin qaanfattu akkamitti an nama akka Dr. Hangaasaa hin jettaati hay ilmi namaa akkamitti osoo high school amfitin ani akka Dr. Hangaasaa kun osoo jiru ati Dr. Milkeessaan akkami baatee OMN irra baataa akkami sii kajwaari irra ragaa bahee sii fi guyyoo irra ragaa min aynat asqayyaami soo yeno bannaataachu maali namni doobaan namni waan fedhe itti qicatee lafa labsiisu kolkole xaasa akkanuma lafa labtaa waan namni si qicate amma dhugumaan Dr. Milkeessaa fi guyyoon jwaari irra ragaa baani viidiyoo as kan nuti mee ati yoo dhugaa qabaate viidiyoo nuti as kan yaatana kaa doobaa yaa bada booyye mee as kan yoo qabaate hin qabdu kijib sanun qaanfattu keessa kuttee nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jiraatiin qaanfattu mee ati nama doktora baratee nama PhD federalizimiidhaan PhD doktoreetii isaa fudhate nama akka hiyyaa Dr. Hangaasaa jira akkamiif hin jetta dhugaasee taagizee namni doktora achachi siin jira doktorummaa nama sii kannan beenu Facebook irratti sii kannani
hedduu sitti saalfanne sitti qaanfanne gawaan hin dhalatin dhalatu sin guddatin haa badu gawaan haa badu oqa jan akka keetii kana banala yaa bada harsama dhawaa bade maaluma rabbisi godhe so kanaafu isin reactiin ati daftee goote san is good maalif taayya baatu sitti qicee akka ati react gootu si godhan jechuudha that's good taayya faas erge suni akka san ilaala maalif qullaadhaa tana kaadhaa umaan beeytu gawwaadhaa furushkaadhaa teesseeti mana fincaanii ogaa deemtu baadigaardii deemtu sodaata akka guyyaa ka du'an sodaan maa baadigaardii jahan waraana jahan eegamtee deemte duuba yoo sodaanne yoo du'an sodaanne mee gabbee akka dhiira jimaa bitadhu gabbee hin bitattu tana duraan sirraa lafallabnee dadhabnee si dhiifne abbaa gara qochumaa akka furushkaa akka booyyee furushkaa nyaachuu malee maal beeytaati mee nuti Dr. Milkeessaan bar erga achii bahe yoo dhugaa Oromoo ni beeyna bar waan amma inni jootana guutuu beeyna garuu konfirm nu godhe nuuf mirkanees sadaq nu godhe jechuudha dubbii talaa lafa gan nu buuse laal thank you so much Dr. Milkeessa si wajji jirra si wajji dhaabbanna baga dhugaa Oromoo as baatee lafa nuu keessa waan nuti gungumaa turre baguma angawaa olaanaa ministeera lafaa ka ture hoogganaa guddaa ka ture as baatee dhugaa jirtu waan achi keessa jiru silaa akka tanakaa kun hin dhagahu Oromoon qalbii qabdummoo arraan tan haasawu kee kana dhageesse jalaa dhaabbatti jechuudha. Dhengaddaas ODP turte arraan tana gaafa biltsiginnaa jaan jalaa didde dhugaa Oromoo gaafa ala baatu dhufte meeqaa biyya alaa kana dhufee jaartitii yana raawwanni godhan maatiitii yana raawwanni godhan jee taa'ee amata meeqa callisee taa'uun jiru ala kana dhufee meeqa jira ati sanuu odoon sodaatiin baasuu keetiif thank you so much sin jechuu barbaanaa jechuudha. Dr. Milkeessaa miidhagaa thank you ammallee itti fufi si wajji jirra nullee si wajjiin itti jirra dhugaa Oromoo jirtu galgala ganama baasi si wajji jirra. Kanaafu warreen akka tanakaa warreen react dafanii godhan dafanii warreen ogguma san as bahanii farshoo fi jimaa fi shiishaa quufee as bahee nurratti haqqisa as bahee akka Dr. tanakaa jiran jettu akka Dr. Hangaasaa kana faa jira namni addunyaa tanarra Dr. ifin joo yaa jira keenya salphannee bar qaanfannee bar gawwaa qofaatu Dr. ifin jaa mee laala doktoroonni dhugaa an Dr. Abaluu ifin joo warri doktoreetii dhugaa qabu mee laala warra an Dr. Abaluu ifin joo kan laala ummata qullaa tanakaa horii loon waan takka hin beekne qofa dhugaan isin jaa warra yoo Google keessa dheetan doktorummaan isaanii Google schoolariin doktorummaa isaanii si himu atis yoo search goote argattu jarri sun immoo an doktora ifin jaa mee laala interview ma doktora adii kana hunda laalame doktoroota Oromoo dhugaa amma doktora Obsaanis ni jira Dr. Awwalis ni jira Henok Faanis ni jiran amma fakkeenya osoo haasoo jiranii an Dr. Abaluu ifin jaan is shaming jaamu gaa qaanyiidha hin jaamu badoo qabaatu an Dr. Abaluu ifin jaa ka doktorummaa hin qabne osoo qabaate ati yoo an Dr. Abaluu yoo ifin jette you are not doctor ana biratti dhugaan siiman kanaaf Dr. Milkeessaa miidhagaa ka inni doktoreetii isaa fudhate yuunivarsiitii irraa PhD isaa dalage federaalizimiin jaalattuu jibbituu rabbii kanneef dandeettii kanneef mormaa ture baga morme har'a dhugaa teessan isin jala babbaqeessee lafa nuuna qeechuu isin gala an namuma tokkoon arge an Dr. Abaluu min ayna gadamaanu bannaataa jiru an Dr. Abaluu an Dr. injaamu dalagaan ta'e haasii faarsisu dalagaan ta'e haasii dubbattu an haasii hin ja'u namni bira haasii hin ja'u ati Dr. akkan haasii hin ja'u sanuu yoo konfirmu goone gaa nuti way OBN nuti way TV shumburaati moo TV boqqollooti nuti hakki jibaan nama akka badaw akka abbuttaa kana faana nama asiyaamee hayyuu dhufe jee abbaa gadaa opidiyoo guddaa cinaa kaayee uummata gurguddaa jiddu haasira taa'ee waa'ee qaama saalaa haasa'u hayyuu dhufe jee TV akkanaa kana irratti isin doktora wal godhaa wal yaama malee yikanaa bi doktor TV falmataa biroo irratti ati doktora hin jaamtu maala yaa OMN dhiisi yaa badaw yaa gawwa maali boo namni akkana itti saalfanne itti qaanfanne uummata kana furushka warra booyyee akka booyyee qofa ani gizee laalu booyyuu mana fakkaataa mucaasu wallaahi maaliif jennaan booyyeen ni ajoofti ni xiroofti gara bal'atti ni nyaatti galgalaa ganama nyaatti yoo bira dheeyxan ni ajoofti waan hagdee deebitee nyaatti kanaaf ummanni biltsiginnaan kaadireen biltsiginnaa turre guddaan isii booyyeedha waan hagdee deebistee nyaatti jechuudha sini gala kanaaf arraan tana Dr. Milkeessaan haasa'u isaa keessaa wanni nuti fudhannu wanni qabxiin ijoon gurguddoon Oromoon federaalizimii miti fooleen federaalizimii sobaatu hin jiru nun jedhu gabaanaa jechuudha inuma federalizimiin kijibaata gaafa wayyaanee san irra wayyaa federalizimiin kijibaata wayyaanee san irra wayyaa arra wanni federalizimii jaan hin jiru badhaadhina wanni jaan hin jirtu siin jee maal feeta kanaafi anaafi caffeedhamis fa'a asirra hanga laagaa keenya baqa qutti isinii himaa ture paartiin badhaadhina jaamtu hin jirtu biltsiginnaadha seentiraala hirama aangoon achii gad dhufa ajajni achii dhufa biltsiginnaa Oromiyaa kuni kan itti uummata soban hin jiru paartii badhaadhina wanni jaan seera isaanii irras hin jiru seera Itoophiyaa keessas hin jiru jechuudha tanas isinitti himee jira gurbaan isaan keessaa dhufe kanaaf namoota akkanaa kana hoggaa dhufan thank you so much jennee harka bannee qeeballa waa'ee herreega waan balleessanii fi balleessan namni akkana yoo as dhufee gaafa namni si komatu as baatee oowwitutti osoo balbaltii hiqirtaa yookaan balbaltii toobaan cufamne as dhuftee gaafa dhiifama uummata gaafatte yes thank you hottu atummaan iccitii qabaattee mootummaa kana daaraa dhukkeetti qabnan kamoon jenna jechuudha maaliif tarsiimoodha qabsoodha jechuudha
Kanaaf oduu jajjabduu iccitii gurguddoo waa'ee abiyyi uummata Oromoo kan akka cabsuu barbaadu gurbaan lafa kaayee nuumee jira. Afaan isaatiin naan jecha afaan isaatiin. Oromoo yoon deeggarre ni cabaa. Maal jechuun yoon ani abiyyin deeggarre maaliif Oromoon caba? Why? Tell me. Abiyoot Kaasahuun sababnummaan nuti yoo si deeggaruu baanne Oromoon itti cabxuuf maali? Nuti hime. Ati Quraanaan nu heesabe moo? Matsaaf Quddisiin nu ajaje moo? Ati prescription doktoraan nu kabaje moo? Nu katabe moo maali? Wannummaan Oromoon yoo si deeggarre itti cabnuuf maali? Nuti hime. Nuti hime. Hin jiru. Kanaafuu dhugaa jirtu Oromoo warri fayyaaleeyyiin akkanumatti ija guduunfattee takka abaluu hiyyaatu biltsiginnaadha yookaan maarreen akkana yookaan akkasii jettanii warri fayyaalummaadhaan biltsiginnaa jala teessan wake up hirriba haa mataa keessan bana laala. Namni rakkoon jireenyaa isaan bira galchitee jireenya fi jijjiirrachuuf garaadhaaf gale kun garaan abbuma dhufee harkatuma jechuudha akka EBC yookaan BBC buufaa TV Itoophiyaa kana dheengadda wayyaanee faarsa ara biltsiginnaa faarsa. Sini galee soo kana jechuudha. Thank you so much Dr. Milkeessaa miidhagaa dhuguman isinin ja'a we sitti boonnee jira jabaadhu qabsoote itti jabaadhu biyya alaatiin jira jettee you have a freedom dhugaa Oromoo jirtu baasi haala kana taa'ee dhugaa dubbachuudhaatu meeqaa jira jabaadhu siin jennaa jechuudha. So kana tabira waa'ee hooggantoonni haasawaa dheengadda godhan raadiyoo arraata biyyoolessaa kajoo tokko irratti jaalmarroo fi itti aanaan isaa gammachuu abbooyyee haasawaa godhan haasawaa bareeda haasawaa jajjabeeffamuu qabu jechuudha. That's what we need. Hedduu isinirraa gammachuun qaba. Ana akka nama tokkotti namaaf hin dubbadhu. Ani gaafan asirra bahee dubbadhu itti yaadee ol garagalchee gaggaragalchee ifitti haasayeetiin dhufee isinitti haasawaa jechuudha. Maaliif gaazexeessittiin waan hedduu gaafatte fakkeenyaaf waa'ee gaafii jaalmarroon gaafatame keessaa waa'ee waraanaa walitti dhufuu sanirraa isinillee dhageessanii jirtan san keessaa immoo waa'ee hooggansaa sanirraa hin xiqqoo jechuu barbaada. Hooggansi warra biyya yoo dirree qofarraa hakannamu taate warri biyya alaa kun warri waggaa dheeraadhaaf hooggansa kana gargaaraa ture yookaan dhaaba kana gargaaraa ture sodaa qabanii nuti dhaaba kana keessaa dhiibamaa jirra ka jedhu gaafii bareedaa deebisaa kan jechuun marroon ana akka nama tokkotti aangoon fedhu dhugaan isiniman. Ani akkanumattiin osoon saba kana sagalee ta'uu gaafa sabni kun bilisoome yoon barbaade gama sanuu garagalee fincaa hiyyan fincaan achi garagalee tuu fincaan yoon dhugaan isiniman aangoon fedhan. Kanaafin karabaata uffadhee laayiviin seen kanaafin suufa uffadhee karabaatan seen keessattuu anaaf isaa godhaaf dubbachaan jirru rakkina maallaqaan qabnu nuti saba keenya ni gargaara waraana keenyas ni gargaara. Kasanii achi immoo angoo kajeellaa yookaan angoo barbaadaaf haasawa singoonu haa inilleen haasa'u jechuun angama akka nama tokkotti. Hin barbaadu angoo barbaadaaf takka haasa'een beeku fuulduraaf illee haasa'uun ta'u. Odoon sida angoo barbaade akka tana kattiin galgalaa ganama karabaataan ifuudhee akkan if godhee akkan asirra taa'ee afaan keenya waladda sammuun teenya waladda akkitti goon waladda jaasila asirra taa'ee. No, I'm not that. Saniifi miti kan haasawaa jiru. Waan Oromoof tolaa gizeen arke hunda akkumaan asirra taa'ee Jawaaris qeequ ture mana isaa dhaqeetii sooman hojii fure. Jaalmarroos qeeqaan ture numan qeeqaan mallee gaafa inni toltu dalage ni hin gargaaraa jechuudha. Abiyyi faa deeggaraa ture arrammoo qeequ jira. Maaliif kaayyoon keenya nuti hangoo miti jechuudha. Nuti angoo fi miti wanni asirra teenyee lafa lafnuuf wanni asirra teenyee ijjinuuf angoo miti. Dhugaan saba keenyaa haa karaa qabattu. Dhugaan saba keenyaa haa bakka qabattu jechaaf asirraa iyyaa oolla malee there is nothing interesting qabna jira. Alhamdulillah jireenya amma jirru kana keessatti mindaa Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa Taayee Dongora hunda isaanii wali qabdan mindaa jara kanaa yoo wali hisaabda yoo sanii ol arganne mana isanii gadi hin argannu jechuudha. Takka. Lammaffaa gaafa kaafaa on gargaarsa feetu gaafa abaa on gargaarsa feetu gaafa OMN gargaarsa fedhus nuti warra fuuldura deemee gargaaru malee warra as taa'ee maqaa dhaabaatiin maqaa goofandimiitiin saba keenyarraa takkaa sumuunii takka rabbi nutti hin beeku peenii takka. Alhamdulillah gargaarreeti saba keenyaaf bu'aa bu'uusaa jira. Sagaleenis maallaqaanis jechuudha angoof deemaan jiru jechuudha. Kanaaf waan toltuu agarre keessatti wajji dhaabbadhaa wajji hiriiraa isin jennaa jechuudha. Kanaaf arraan tana haasawa sanittiin isin deebaa jechuudha. Haasawa gaazexeessittiin gaafatte fakkeenyaaf warreen nuti dhaaba kana yeroo dheertuudhaaf deeggaraa turre ni dhiibamnaa yoo wanni hundi hooggansi hundi direerraa kan namuu jennaan gurbaan nama bilchaataadha akka nuti yaadne ol yaadaa jechuudha. Marroon wanni inni jeen wal namni nu hoogganuu barbaadu dhufe haan hoogganuu jeenas dhufe. Wan namni nu hoogganuu barbaadu dhufe haan hoogganuu. Immoo jeen yeroo hunda yeroo qabsoon goolabamuu haate warri ilmaan abbaa lafaa warreen qabsoo tana gufuu itti ta'u dhiiga ilmaan hiyyeessaa itti naa amma booda itti hayyamnu karaan sun cufamee jiraa jechuudha. San jechuun maal jechuun amma booda hoogganaa nana amma booda nuti hoogganaa dhugaadha hooggansi direerraa kanam nuti illeen dhugaadha wannummaan jechaa turreehu biyya ollaa teessaniin hoogganina Ameerikaa teessaniin hoogganina Suudaan yookaan Keeniyaa teessaniin hoogganina dirree qabsoo akkuma Geetaachoo Raddaatiif Dabretsiyoonitti dirree qabsoo keessa taa'ati hoogganaa jechaa turre jaalmarroon kana nu mirkaneesse jabaadhu viivaa jennaan jechuudha. Sinigala
Kanaaf jaalmarroon deebisaan inni kanne deebisaa sirriiti. Kanaaf namni nu gargaaruu feetan kallattiin nu gargaara. Waa'ee gargaarsallee maqaa keenya nama hedduu banatee jira sanillee gaafa nuti nama isin akeekne gara saniin nu gargaartan jaan. Thank you so much. We are ready to help. We are ready to help you guys. Gaafii biraa gaafii ijoo ammallee isin gaafate waa'ee hijaarraa. Waraanni kun hijaa walirra bahaa. Dubbiin sun ana keessas ni jirti namoota hedduu shakkii qaba dubbitan. Namni waraanaan deemu gaafa waraana qabate namoota hijaarraa qabu waan akkasii. Nuti yoo hijaa namarraa baanu taate maal gochuuf qabsooyna maal gochuuf duuna. Nuti hijaa walirraa bahuu hin feenu. Nuti namni akka yoo san goone diinni keenya ni fedha. Akka nuti wal fixnu fedha. Akka nuti hijaa walirra baanee wal gannee fuulduraaf daran wal fixnu fedha. Kanammoo hin goonuu je. Nuti hijaa walirraa bahu kunis bilchina. Gurbaan kun gaafa Jawaarfaan Hacaaluun ta'e Jawaarfaan hidhataan sagaleetiif jechuudha. Kunis bilchina guddina. Kana jaarraan abbaa gadaa kan yeroo tana rabbiin nu qonne kana. Abbootiin maqaa jaarraa abbaa gadaatiin naggadatu hallayyaan maqaa abbaa jaarraa gadaatiin naggadatu ka abiyyiin jaarraa abbaa gadaati jedhu. Fiqaaduu tasammaa ka qurxummii qabuudhaaf oshina yookaan haroo goggoysina je'een nama jaarraa abbaa gadaa nuun dhufe yaa jira keenya ummata furushkaa booyyee ala kanaa galte warra jireenyi fuul istaampiin garaa guutuu dadhabde asii galeeti jaarraan abbaa gadaa abiyyi jabeessaa jaarraan abbaa gadaa fiqaaduu tasammaa barnama Oromoo lafarraa fixna nuun jeedheen gadda ummata akkanaa kanaatu alaa galee nuun jaarraan abbaa gadaa jaalmarroodha. He's a real one bakka that's it. Shaneen baguma nu keessaa baate woboon amma dhugumaan haaroo dhalatte woboo dhugaa amma arganne nuti bakka woboo ganamaa san amma arganne ta namni akka fedhe goggodhuu hin dandeenye namni gantummaadhaan oofuu hin dandeenye woboo dhugaa amma arganne nuti woboo sirrii amma arganne jechuudha. Maaliif jennaan arraan tana jarri kun fakkeenyaaf achi ta'anii Najaat Hamzaa piik godhatan. He's a right candidate. Sila namoota amata 20 asirra taa'ee nama arrabsaa ture. Akka namni abaa'oo tanatti hin dhihaan namni godhaa ture. Akka namni abaa'ootti gamas achi hin deemne warri fuulate hee woboo kanaaf dubbachaa ture. Sila akka isaan sila dubbii himaa ta'an feetanii no. Nama sirriitti filatan jechuudha. Najaat Hamzaa barnootatti qabdi, sabboonummaa qabdi, onnee qabdi. She is a right candidate. Haasa'u beekti bilchina qabdi jechuudha. Nama barate likkitti fuudhanii dubbii himaa idila addunyaa godhatan jarri kun. I like that. That's a good pick. That's the right decision jechuudha. Isin himan jiran aangoof deemaan jiru jaalala keessan irraa dantaan qabu fuula argachuun feenu nuti osoo fuula argachuu feene sila qaata Facebook kana dhiifnee ganama hangalle osoo faayidaa barbaanne qaata ganama hangalle asirraa no faayidaaf deemaan jiru nuti dhugaa jirtu isin himaa jira. Kanaaf waraanni kun arraan tana rabbiin shanees nurra alaa galche shanee dhugaa baanan san alaa galtee jirti. Shanee warra hiltan keessatti shuroo salfii seenee shuroo farramee nyaatu. Shanee miti warri amma ala jiru waraana bilisummaa Oromoo kan dhugaasan. Nuti shaneen taayyeen galgala ganama shanee nuun jau ta isaan marroo cina jaarratanii oofatanii gaafa nama Amaara ajjeesu godhan itti jeesan san shaneen sun dhumte amman jirtu. Shaneen warra ala kanaa gale akka Leencoo Baatii akka Amiin Jundii warra ala kana amata meeqa Oromoo gandaa fi kutaa waliin dhawaa bahee amma kolkolee darsa waliin eegalee arraan tana garaa ifiitii bitamaa jiru shaneen jala kana nuti ni beekna. Ni haa gahu shaneen dhugaa sun nurraa galtee jirti amma alatti hafe waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Yaa kanaaf jabaadha waraanni bilisummaa Oromooti warri biyya alaa jirru waan isaan kallattii isaan nu haayan hunda wajji hiriiree wajji dhaabban. Gargaarsa isaan fedhan diinagdeedhaan wajji dhaabban. An diinagdeedhaan wajjiniin dhaabbadha sagalee tiyyaniin taaf jechuudha. Gama kiyyaan. Isinillee akka akkas gootaniin fedha. Warri biyya keessaa immoo xiqqaa guddaan waraana kana dahoo taaf bakka isaan dhufanitti amma dheengadda nageelle arrammoo harargee lixaa keessaan waraanni magaalaa Asabootiin bahee jira. Lafa jaarraa abbaa gadaa irratti qabsoo gaggeessaa ture. Lafa jaarraa abbaa gadaa filmaata irra gaggeeffatee itti wanni ta'e magaalaa Asaboot diidanii ni odaa jigatti arraan tana waraanni achiin bahee jira. Tana hoonni akka waan harargeen guutuun harka isaanii jirtu kolkollee isaanii nurra waccisiisan dheengadda kaadiree olii qabanii no achiinis baatee jirti jajjabeen. Qeerroon humna qabdan itti dabalama. Warreen kaan galaa guduunfaaf akaawwii godhaaf nyaata godhaaf namni even yoo ati ilma Oromoo taatee biyya keessa yoo paralyzed taate yoo miilan qaban yoo harkan qaban yoo wanta godhu jedhate odeeffannoo kanaaf bosona taaf akka warra Tigraay waraana keessan jabeef